Bareedu. Bareedu. Uftuun eessa jirti gaayis? Nawallaalte jechuudha. Biyya tokko immoo itti bareedu garuu isa furaa baasa addisiisaa jira. Maraa lama addisiisaa sadii tafe jechuudha. Maanna shaanshii seetiyyoo safuun finni? Intala liibaan sii kutusuusan. Nawallaalte wallaahi. Thank you so much wallaahi da gammachiisu siban. Anaan beeku. Dhaagee. Torbana irraa ammoo deema kutusaa iyyuu firiidaalee kaabee bennu. Sirraa bareeda qamisni mataa hin geertu muraa waan ta'eef miti. Yaa uffachuun naan ta'u uffadhaa waan deemee dukkastee. Gurdii isaantu sirraa bareedaa san uffadhu. Kophee sanillee irratti uffadhu shi. Guys akkam jirtan nagaa qabdanii bannaataa jiru. I miss you family. I miss you wallahi. Hedduu si yaadee jira. Yaadanii bakka gaafa ta'an biddoo kana maa waddee? Amma hin deebi'aa qoyii torbaan sana keessa hin deebi'aa fixadheen jira haajaa wayiitu na qabate wallahi. Jirtu guys. Biiftuun ilillii ol darbataa jirti guys. Biiftuu yee. Kooti sirreessa. Qoonni sirreessa. Kana namatti sirreessa. Namatti na. Namatti sirreessa. yaadin jira guys hin deebi'aa ishee xiqqishoo. Please teessee maalii naamni joonee. Hi Biftuu. Maatii. Maal jettee? Baay'een gammadee jira bararraan. Banaa sifuun geemii har'a taphattee sirreefuu waan akka isaatti argeeti ani wallahi biizii ture gaa'eessuudha dunaa soorii. Har'a taphattee jedhi ani ko fooloorsi miliyoona 600 kan deema barnaafi. Nama 800 bicha naafi. Galchaani gaasa sumarratti yaa gammaddu warri oomishaanii Biftuu. Maatii geetaa miliyoona 8 kuma 600 maayii dhabaa. Maal gootaa eefuma 600 si galchan amma. Gammachuu qabu sun ta'e maal nuuf uummata kana maal akkam gootiit uummata jechuun akkamitti bashannansiisuu dandeessa? Diraamaa wayii hojjetuu hin dandeessaa? Shoort diraamaa. Ani sa'aatiin qabu sa'aatii hojii malee amma lamisaan hojii qaamman galaa kana booda mana dadhabuu ganama. Uummata kana kofalchiisuudhaaf sa'aata akkaa miti deeqaa. Bakka waan hundee isaanii kofalchiisan. Hundee bakka waan hundee yoo isaan na jaalatan nan kofalchiisa garuu yoo hin barbaadne. Ayyee gaa'is guutaa fi waadaadha garuu seentee baduu hin ta'u. Nagalchitu gaasama asitti nagalchitu. Irraa bareeddi. Kopheen sun illee hedduu sirra bareeddi kophee filaaksii sun. Amma yaadatti garuu miirayyaa isin kaa'e. Guys, follow tolchaane haasiin tukuma 600. Ayyee as namni 300 follows tolchee jira ammaa. Yoo na bakka waan guddaa tokko waan argatu kanatti fakkaata lapheen duuba duuba.
guys Maatii shin bareedinaan jedhi kaa bareedinaan jedhi. dubre jaakee ko ucun murada kajaraan kote murada haf Duraan baanii bitaa akkasitti gabaabaadha. sanin banu ka gubbarra maalif baasi firra ka gubbarra Kooti dharaan baasi mi lala kami bereda lalu fe ini bereda baasi mi gabaabaadha akka sochanii baanis oh gababa okay ufaddu bakka yamrar guddin hedduusu irraa bareeddisu Kaamii jaallatanii jaallatanii naan jedhan garuu bustaanii jaallatan isaan. bareeda kuni akka reefu viidiyoo raaddisanitti ni beexiqqishoo sulkii ofirraa fageessi fooloo tolchaamii biiftuu gaayis Ani lafa mana sadii galuu kan kaa'amu maakush. haa ijoollee kiyya ummanni bareedduu isin jaallata argitanii Wallaahi mana sadii galuu xiqqishuun naaf. Kuma torbaatan nama wajjin. kan akka keessanitti jaalala argatan jiru ijoollee maakii ta'a gaayis Kaas amma wanta hee. taayitii jalaa san wanti godhi ishee olsiisi faadii godhi akka reefu sanitti Akkasuma kan ganni dhaabbatu fi bara. Akka waliin sisaagaa. Imbaraa maal nama mul'atu. deem bikkatti godhatu yaa amma shaashillee akka reefu san godhadhu mee biiftuu yalla gaayis biiftuu kuma dhibba jaase isa hunda keessanuu Maakush ta'ee amma. waaw Boodaan galii. Kuma shanitti bishaan bitan fooloo na godhadhaa. amma Gas biiftuu dhibba torba kuma dhibba torba gashaan kuma dhibba ja'a dhibba torbattee kuma dhibba ja'a gashaanii akkasidha. okay amma bareeddee jirta Maakush si jaallannaa ati barra seerasii lama qabdaa maakush malee jechuudha. gadhiifadhu akka reefu sanitti manatsirii dammoo achi biraa kaasi biyya san irraa kaasi Eessa kaatamu? achi biraa kaasi bakka kaayi manatsirii amma firraachi Istaalii koo balleessiteetta jechuudha deemu. Baay'ee kan biriyaa maal? bakka fataaji amma walleetti banadhuti biiftuun immoo diraamaa wahii nu dhiyeessu deemti kuma dhibba ja'a Dhaggeeffatu sirban bayin amma kuma dhibba ja'a gadi banta. Amma Diraamaa ganaa daree shoorti diraamaa dhaggeeffata biiftuuni kuma dhibba ja'a amma galchaanii gaayis diraamaa nama nu koofalchiisu wahii tokko haa hojjettu jechuudha shoo gabaabaa tokko hojjetta si galee just wanti godha nama tokko nutti hin galchinaashi diraamaa biiftuun hanqa hojjettee haatutti jechuudha biiftuu sammuu kee keessatti hanga namni fooloo si godhu akka barbaaddeeti diraamaa wahii qopheessi diraamaa gabaabaa wahii tokko jechuudha akkasitti sirbu'an. sirbi yalla biiftuu galchaan himee fooloo godhaa hundi keessanuu fooloo godhanii warri namni dhibbii kuma ja'a already kuma ja'a jirtanii kuma ja'a jechuudha dhibba lamaa irratti fooloo gootanii jirtanii biiftuu mucayyoo tiyya sana fooloo naaf godhaa please guddinni si guddina keenya guyyaa tokko nu fayyaddi jechuun nu fayyaddi biiftuu wallaahi nu fayyaddi fooloon ijoollee oromoo guddatu nu fayyaddi istiin godhina ani baay'isanii guddina namaatti bexaam itti nama gammadu keessaa nama tokkodha isin galee isinillee guddina keenya tokko gammachuu qabdan because guyyaa tokko nu fayyadan warri fooloo qaban guyyaa tokko haajaa wayitiif nu fayyadan wanti fooloo tolcha dhaloota lafaa dhufaa kana guguddisuun dura jiraata jechuudha. Gashanii kaa fooloo dhaabar biiftuu kaayikaa. Nama xiqqoo hafe nama meeqa hafe?
Don't face Trevanzen. Yalla guutuuf xiqqoo hafe. Yalla guys nama 600 nama 400 hafe guys. Hin guunne isin biraa guutee jaaman isin biraa guutee biftu 400 hafe. Yaa galuu sin ilaala guuttatti hin ilaala. Yalla draamaa wahii qopheessi biftu waan hojjetu shi. Shii tokko nama 400 hafe ganaa. Na biraa keessa Ni guutaan biftu guddisiin qoy ni guutaan. Gada qayyee. Ati tokkos ka biftu ndasii. Biftu waan sii guutaa yaadiniti maalitti akkamitti nu hojjette diraamaa Wiitirraa kaayita. ani beeku hin jiru diraamaa shoortii wayii tokko yaaddee feetu akka nama janajjanuu taatee barbaaddee waan dhaamsa qabus ta'e waan nama kolfalchiisus ta'e gabaabsiti bireechisitii osoo hin koofnii nuuf dhiyeessi. Bashannanuu barbaanna waan ta'eef. Yalla guys yalla. Asitti nan guddisne ilmoo biyyaa miti haati. Eessa baddee? Yalla guys tattaa'aa jirraa bar maal taatan nu waan hundi hundi keessan fooloo gootanii jirtanii guys hunda keessan warri 6,500 kuni fooloo gootanii jirtanii. Yalla torba seennee jira. Yalla guys sa'a nutti kuttee dafa. Biiftuu 600 seensne akkasitti galata isin galateeffachuuf diraamaa gabaabaa wayii tokko waan nu kolfachiisu wayii tokko nama 300 hafi. Okay, thank you so much guys. Yalla.